rakkamee adda rakkamee qabamee afaan kee maalaayi sirrattuun jaalladhu kan fuudhee ba'uu mitiiti maali gaa dago qosaan jirum dago an qosaan jira qosaan itti qabinatti an bashannan an jira an qosaan jira siin jedhe innogini maal taatiti fidish siin qaba nudda fixee tayyuudha maal fidish siin qaba mee amma akka gootooti mee meshee mamee lafaan hin jirretti jibutaati geggeessa tokko lama lafaan hin jirre geessa sadi bakkan hin jirre geessa afur bakkan hin jirre geessa shan narraa fageessaa daraa waaqa deemnu lama taanii deemnu sinirraa deemnu maalee sadhattaa moo boonaa wajjin deemnu boonaa jira deeman isa meete eennin ta'a adeeman oo deeman isa ol jaallatu waan ta'eef amma waan ofii koo nan gubadhee guyyaama akkamiima akkan dhaladhee maalin gubadha namni namti dhagama kolfaa masiifacha kas adeemaa jiru lafumaa kee gubadhaan wanta si dhiphisu jira si wanta kan biraa ha maalti na dhiphisaa miti maal taatee dharee dago naa jiraadha sin jiraadha anaaf moo kiyyaaf jiraadha chunkoon sin jiraadha si biso bileetti keeriyaa keeriyaa obboleettii koo innogini na funduratti immoo obboleettii baay'een qaba galatoon obboleettummaa kee haan barbaaddu ka baay'ee kabaja obboleettii baay'ee qaba mee na geggeessi galee nirkadha mee na geggeessi kash fidi siin qaba fidi ati kiyyaa namatti laatta ati kiyyaa namatti laatta kiyyaa hodhuttee naman qabsiista jaalallee kidhaa isheen kun kaimi kottu siin qabas kana geggeessin jenneen andeema maal dana deeman maarreen deemta baay'ee deemta kayit nagadhiis kay akka bishaanitti dhugdee deemta gay dago guyyaadhaan eeggadhu shiqa Gifti duree koo maal hasaa turtarre? Waa eenyuji? Koo wajjinidha ka. Waa'ee waan tokko yoo maal akkamtiin dhukaasaa non dhufee taa'ee barcuma iyyuu naa fidinaan jedhani lafa taa'inaan deemee barcuma fidee fi waan tokko yoo naasufne nunu. Nama maal ta'a yooma waanuma nagara qabaasu ta'e. Maalaa akkamittiin dhukaasaa noo carraama iyyuu naa lanne kan dhukaasoo callisee naan. Innoo machaa'e taate immoo asaasa kana isaan sila sitti metti na hin gashituu niire. Maal? Sila maalis hin jedhe. Waaw. Akkamittiin akka meetii fi kiyyaa wal lolchiistee meetii kan dagoo gootutti haasa'ii isheen akka koo keessa jirti jettee haasaan turre maarree maaf isatti hin kaasne. Anooyyaa namtanaa chee carraan bayyuu arganne akkatti faanaa haasa'uu dhabe gaafa naasa bira callisinaan callar kutuuf ka maaliin godhanii rukutamuu irra immoo hidheen dhiisee haasa'uusa. Ati yaadi kee immoo naa galaa hin jiru. Maaliin godhe? Meetiin akkuma isheen kan kiyyaa taatetti fuftu barbaadaa jirta malee meetiin akka isheen kan dagoo taatu barbaadaa hin jirtu. Akkas dhaa? Naaf hin barbaadare. Maal dhare? Utuutti kaasetta ta'eeti yoo innoo waan tokko sitti himuu danda'a. Waa'ee meetii moo? Aksaa wajjin ta'a immoo? Maal dhaati? Maal yaadaa jirtatti? Waayyuun dagoo miidhamuu isaan barbaadu meetii miidhamuu isheen barbaadu isaa wajjin taa'anii akka natti tolu beektaa? Maarree miidhamuu dagoo argan jaallattu ta'e meetii yoo kan dagoo goote maal ta'a? Sila harka koo keessa jirti akkan barbaade gochuu nan danda'a naan jedhaa turte. Mee haa ta'u amma sadiis haa ta'u maa fedheef yoo haa ta'u baay'ee mos yaadeera dhugaa waaqa. Isa dhugaa. Lubbuu dhaabate. Tuduh kana. Jangan lihat hari itu pada bu. Iya. Naga di saja pak. Mana makab di sini? Kabi. dagoon dur taphattu akkas ta'e boona. Maal qabdi reenaani? Taphataa jiru waan. As tadi itu sini. Baay'ee taphan. Yaa lubbuu.
Iftuu dukkanaa. Taa'anii yookiin Haasa'aa ooltanii fixxanii dhuftan fakkaata. Baay'ee asone maali kanatti maaliin bu'aa silaane miila ishee jalaa fa'aatee kana. Akkasii itti qabamee taa'anii yookiin Kana dagoo. akkas dhootee Agalaan akkas yookiin dhoota agalaan kana kottaa malee agalaami. maali akkas. fuudhi galii boona. Maal utuu naaseen fixee Akkanaan qabu kana sirraa ta'u malee inni itti waaqeffattu. Maalu Seexanni boonaan kee. kaatu. utuu naaseen fixiin jaalallee godhuu kan mi'aa jaalalaa. Miyaa jaalala wala haadha kee qabda immoo miyaa maal jaalala haadha kee qabda. Kai mee Jaalala amma inni kai reeffa kanam fuudhee gala. Turture. eenyuun jaalata. Qotat. Hiriyaa lubbuu. Beeto gadi sokaame. Kanaa. Galeen duukaa rakkadhaati. Mi'aa cubbuu. Inno gini. Gaaddidduu ama. Maatiidha. Mee jaalala. Nu bilbilaa bakka. Ta'u. Ani moo. Galeen raffisadhaati. Bilbilan. Kiyyaa siifaa bilbila. Eera. Hiriyaa Naa lubbuu. bilbila itti boona. Haati onan bilbilaa. Iftuu dukkanaa. Kottuu. Mi'aa Nu seenaa. Tokko lama sadii afur maraatoonii qaxxaamur. Maaloo rabbii calluma deemee. Asi natti baachaarani calluma deemee. Calluma kun callu. Calluma teetta. Maal haasaa ol tanga. Calluma. Maal haasaa turtanii jee. Calluma dhaadheemin jennee mati. Callee deemiin jedhamini. Callee deemee. Callee deemu. Maan reen gadditee feeto? Maalin gaddaa fi arramiina kolfisiisaa olii machaa gaafa machaa akkam nama kolfisiisa. Siin jaalladhaa. Ichaa olii. Sin jaalladha? Sitti matee bakka si jaallatu? Jechuun maal jechuudha? Sin jaalladha sin jedhee? Siin jaalladha jechuun jaalala ishee jaallatu sanaan akkas jedhee itti shaakalaa waliin irratti. Malee sin jaalladha sin jedhee? Lakki maal lareeti? Waayyuu anoo akkam sin jaallanne jechuun. Kottumee dadhabeeraan galla. Takkaara galfanna jedhee namaa siin namti man isaanii. Iyyaa sirraan nagaruu maal jedhamni kan baajaajiidhaan nanaana diddee. Maal kiyyaa koo hin arge jedheen silkii isaa gaafa bilbiluuf hin bahu yoon karaa kanarra yoon argeen jedheen. Kanaafuu keessa keessoo na joorsitee yaanani. Eeka yoon argeen fuudheen deema tiree. Fuudheen deema? Eeka Maada gofaamo? eeka maal ta'a? Maal yaaddeedha dhaqu? Nagaan immoo? Maal rakkina qaba maal? Maal rakkina qabaanii qalladee himaa jechuudha lakki. Maal jaalallee akka ta'e yoo beeku maal rakkina qaba? Tuma akkam ta'e iyyuu dagoof isaa wal arguu man qabu. Maaliifi maal dagoon? Jechi dagoon nama hubataa faadhamni egaa. Cimmi sun immoo gaa wal arguu man qaban saduu yaadee namalee maal ilaallate sallee maal? Siimsa minigaa. Gaafa deemnammaa jechuudha. Boonaa fuuteen hin baatu akkanaaf dagoo mana keessatti hafni. Anka? Maatii maalu? Akkamii addaa? Rakkoo maal qaba? Qabumee afaan kee Maalaayi. sirratti hin jaalladhu kan fuudhee bahu mititi. Maali gaa? Achi yoo teessanii asoftuu siif dagoon yaadamsa malee siin ta'u yaadaman Maal dagoo harkoo keessa koo ni jirti. Waan gassadha harkoo keessa. yaadda gaasa boonaa gaafa ni du'u. Tuma ni du'e iyyuu jechuudha. Manni jiru. Jaalallee hiriyaa isaatii ittiin bu'uu dagoon dhugaamsaan sitti. Manni baay'ee badhinni isaa kun dagoo kanaaf. Dagoof hin dhimmi miti boonaaf hin gadda malee. Mee warra jimaaf hin jaanne isa gadda. Deemee biricha yeroo itti gashuun dhabee ammayyuu cufeen dhufeen mana beektamte. Maal daf hin deebinoo? Maal baay'atu dha maali? Anaaf boonaadhaan maal taatu wallee jechi.
kan tuwallee suwee ana sawaan tuwallee suwee tuufee jechuudha. Faajjin tuwallee akka gammadaa. Dhugamoo akkasuma jaalalli lamaan wal hiiksisee akkamti jiraachuuf dhaga. Rakkoo maali qaba maalanaaf isaan waamatee tokko jettee shirmoo eetee tokko shirtee. Ammati kiyyaaf meetiitu adda baasiin jedhan adda baastaa jechuudha ammati. Mitiiree. Hai lakki jechi maal inni waan kiyyaaf kan keekoo adda biraadha kun adda biraadha. Maal jechuudha nunis jaalalleewwan sinis jaalalleewwan maaltu adda baasata. Jechi la hamma kana beektaa ati kiyyaadhaan jaallatamni kiyyaan akkanatti jaallattu yoo wallaalee yoo jechuudha ani immoo boonaan jaalladhu. Akka kiyyaan jaallatu shakkita jechuudha. Jechi maaltu beeka reega jechi amma si jaallachuu dhiisuu maal jechuudha otoo nan jaallatu ta'e biyya kana maal jechuudha ta'a ana fedhii taa'aara. Jechi naannoo lakkii Engadayyoon tani naa godhe maal suuqii dhufee shuraabii bareedduun tokko engaddan gallee shin engadda laalee kan wayyoo akkitti bareedduun engadda fadhi ilaalee eekaa asitti nagarsiisneen sannaa bitee bareedaadha. Amanteeni duuteetta nama amanuun kun bareedaas fakkaataa eegalu. Namni hundumtuu nama nama beektan. Dhugaamu angaruu kiyyaa kona nama nagaa abbaan barbaade waliif amanamoo dhiisu nu waliif amanamni nan gaa. Amma kaime haara galfannee bitnee qabu. Kain deemna. Amma hojiitti deebi'am gana. Kai maaloo deemni barri deebina. Dagoo yaadiran yaaddeessan baay'ee yaadde. Sinjaleefi dhugaa baay'ee muunatti tolta maal arramu baay'ee masti bareedeera dhugaa rabbi bareedee jira anoo bira dhufu fettee amma kana rakkattee ofitti of bareechaa turte amma eekaa sanuummoo har'a guyyaa bareedaa akka dabarsinu immoo abdiin qaba arbaanni sana biradhaa borga nama cireeni sana biradhaa miti wajjin bullaa lakki maaliin galta maal irbaata nyaattee sa'aatii furshaan booddee ositti dukkana ta'een galta ositti dheerate immoo bultamaa rakkoo maalii qaba ana bira buluu carraa masaayyoo argatteeti immoo dhaqoo Hessa deemaa argate mana dhufaaru. eenyu Ijoollee lakka maaf eessatti deemaa argate qofaa kun asitti na dhiiste. lakkaa mana keenya barsiisnanneerra Innaa maal lare? maal goona beekta maal gorree jaartii tona gaafate Baqachaa jirta boot? maaliif hin baqaddan maloonni eenyoo kan qabu beekta Maal lare qofaatti na dhiistee sara qofi dhagaa mana barsiisnattee waamte. waliigallee waamne miti mana kana argaa jirtani ittaanee mana eenyu jira diishii isaanii jalaatii irraa kaa'ate qilleensa kaleessa. Anis egaa waa ta'een pirogiraamii kana haqna malee qofaa kun mana kanatti taa'ee isaa hin eegalu. Maal ati jaalallee kee dhufaa jira miti? Maal hanqeetu hanqee taateen jaallattani meeti? Maal hankoo miti kanaafiyyuu haa dhufan maali ati namantu ogummaa kootti namantu amma minachitu Lakki amma nayyaabbadha isa kana akka warra kaanii diishii irra ture takka kana ta'e dhufeera maal maal birrii dabalu toluman hojjedha gatii ta'ee fi jaartii kana nan naqaa inuma yaabadha godhe masirreessee dhufuuma. dhiisa akkas goona isaan dhufanii mana keenya barsiisnee waan jiru haasanii hojimarraa hin baaneennaan dhannee sirreessuu hin dandeessu salphaadha inni kun. Sammuu jaalalaadhaan yaadaa jirta onni jaalalaadhaan yaadaa jirta ani jaalallee kee tas dhufaaira fi jaalallee kiyyaa tas dhufaaira dhinani deemee hojii kodhiisamu wanta hundumaa hojii dursa. Jaartiin kun immoo na kabajjee diishii koo fiilmii booliwuddii ilaalu sa'aatii sadiitti jalqaba isa sirreessee fi man deebi'aa isaan eegiite haasofsiisaan eegi. Amma yoo dhattee diishicha hojjechuu jalqabde in turtaa sa'aatii tokko sa'aatii lama hojjetta diishii. Kunaan hojjedhee dhufan siin jedhani maal taate? Maarree turuu danda'a. Amma isaan oomatuma manaa kaaniiru ta'e deeqa 20 gada siin gaanini. Gee immoo deeqa 10 itti hojjedheen dhufu. Deeqaa 10. Deeqaa 10. Deeqaa 10 na taanaan dhaqee hojjedhu ani immoo amma itti dhuftutti haasofsiisaan seera. Haasofsiise maal jaalallee keedhani. Jaalallee kee Haa ta'u lubbuu mee dhaqee deeqaa 10 itti. deeqaa maali ogummaa kootti naman ibsaa hojii sirreessuu seete diishii is very simple. Akkasii haa ta'u. Siiniin gal akkam garuu guyyoota nafaan naanala dabarsitu faastolaadhaa. Aniyyuu na dhiba guyyaa xinnoo kana gidduutti ammanas jaallachuu koofaa. Sammuchichumaan nama jaallatamu qabu beedhaa waatichoo bitumoo soo sirrii makeettee akkanatti si jaalladhu garuu maaliin sitti moo afaan kamiin ibsuun jecha afaan dhabaa na ibsamu kan kootis caala bittamti garuu qoyme onniin kennu qofa qabamu nama kan biraa qaba iski gaafadhu himme nama baay'ee qaba
Ana malee moo akkas taanaan warra dudduubaa tarree galaniiran sitti agarsiisaa jechuudha gaafa sana nama gadduun kenna. Sima qofaa qabashi. Baay'ee natti toltashi. Dhugaa rabbi baay'ee mansi jaaladha. Nama akka keetti jaaladhu haadha kottaan siin qaba. Kan kun caalu. Dhiisi dhugaa waaqa kan koo guddaadhaan. Anuma haadha koo sabbaa kootti saansee sima jala. Nama sadiidha waan keekoo an garuu haadha kottaan siin nama lammaffaa irratti kan hin jaaladhu eenyudha? Sadhaa jechuudha. Garuu akkamidha? Guyyaan si faana dabarsu kun maal taatu sa'aatii 24 qofan ta'ute sa'aatii 48 fa'aa taatu ta'e gaariidhaan guyyaan tokkoon isaa qofti dhugaa. Anko sawii koodha. Kiyyaa koo. Oko. Akkuma maqaa keeyyattis kiyya koodhamti. Si malee maaliin qabaan? Torbaniin kana gidduutti si bare kana keessatti jechuudha. Dhugaa rabbi maal taatu guyyaan dhaladhe fa'aa wanti hundumti isaanii kanaan dura hafanii torbanimti kun akka waggaa 6 naa lakkaa'amanii umuriin jiraadhe qofti inni jiraachaa jiru kun akkoo torban ishee kana qofadha. Dhugaa rabbi guyyaan gammachuun dabarsaa jiru argansi baree booddee sitti himuu hin danda'u maal jedhee akka sitti himuu hin beeku. Yoo biraattis dhabuun barbaadu ishee. Maal jechuudha? Anaan of biraa dhabde jechuun qilleensa of biraa dhabde jechuudha. An qilleensa kee anaafis qilleensa koodhaa. Har'a akka wajjin bullu mijeessiteettan akka deebite manatti hin galletti. Hojii qabadhee itti meera. Maatiitti teettanii hojii qabatte. Akkas taanaan har'a galgala anu waan hin sii godhu ammas ta'uu hin danda'u. Gochumaan yoo sitti agarsiisa wayyaa mitiire.